ما شاء الله نيات بيان الرافن نيتسنا. ما شاء الله هم يا بايم يا بايسي بايسي ما شاء الله. بالعافية يا ربي سياسي فيس فيديو سي ورابو الله يعافيك. ايه أيه قالتو ittoo diimaa yookiin qayyooxii jedhan yookiin waxii diimaa biyya ambaa keessatti inni haala salphaa tahee fi barbaree salphaadha akkamitti hojjetanii buddeena keenya nyaachuu dandeenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoqqoodiin isinirraa badee jira. Dhiifaman of kolchaa isiniin jedhaa har'a kan hin qabadhee dhufee ittoo diimaa biyya ambaa keessa namoonni jiru karaa kamiin akka hojjetannuu fi isa walumaa galatti nama hin gubne namoonni barbaree salphaa qabdanis karaa salphaa taheen akkuma kiyya kanatti akkamitti akka hojjannu hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii subscribe like godhaa. Kan asitti argitan shunkurtii kiiloo 4ti. Kan isin hubachiisuu qabu akkasuma immoo qullubbii mataa 5 shunkurtii kiiloo hanga 5 illee ani foon kiiloo 2 ittiin fayyadama. Sababbiin isaa timaatimii itti dabaluun jaaladhu fakkeenyaaf akkuma beekamu jechuudha akka guyyaa 2 nyaachuu dandeenyutti timaatimiin ammootu nyaata san bukeessuuf yookiin balleessuuf gahee guddaa qabdi. Itti aansuun ammootu shunkurtii itti baay'isuu hin jaaladhaa jechuudha barakachiisuuf illee tahee wama taheefuyyuu shunkurtii itti baay'isuu jaaladhaa. Shunkurtii keenya erga qopheeffannee jennee saafaa yookiin saaniilee 2 hanga 3 tokko qopheeffachuu ni dandeenya. Ansaanii bishaan 2 qopheeffadhe garuu sadaffaa irratti bishaan ka'ee kan fudhadhuudha. Erga shunkurtii kiyya quncifadhee geesse qullubbii adii yookiin akkasuma namoonni hedduu shunkurtii adii jedhanii waamanii isas mataa 5 qopheeffadhe. Qullubbii kana nyaata lamatti hojjechuu hedaa hunda isaatuyyuu kan waliin arginuu fi hanga xumuraatitti isinis namoonni maatii kiyya taatan ilaaltanii itti fayyadamuun dagatinaa isiniin jedha. Walitti deebina. Maal akka godhu dhiqnee geessinee laallee kaanee walitti deebina hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kana namoonni jaalattan hanga xumuraatitti yoo laaltan hedduu kan isinitti toluu fi isin gammachiisu. Saanii kana qofatti osoo hin ta'in bishaan qulqulluu kan biraallee fidee kan itti dhiquudha. Walumaa galatti ani maaksalaa yookiin bakka itti dhiqamu dhiquu hin danda'a. Akka viidiyoof mijatuu fi akkasuma mootuyyuu sirriitti isinitti illee mul'atuuf asitti dhiqaa jira yookiin immoo akkaataa jireenya biyya keenyaati. Akkuma argitan kana erga kaan dhiqee geessee isa lammaffatti erga deeffadhee sadaffallee bishaan qulqulluu fidadhee dhiqataa jira jechuudha. Dhugaa rabbii namoonni viidiyoo kana jaalattan koomantii yaada qabdan koomantii jalannaa barreessa. Sababbiin isaa jechuudha viidiyoo kana osoo hojjedhu bilbilli kiyya bishaan keessa na jalaa bu'e. Yeroo foon dhiqu jechuun mudannoo ajaa'ibaati. Kan asitti argitan kun ammoo maashina shunkurtii daakuu kan maabiraatii jechuudha. Ani maashinaan daaka harkaanis kukkutuu ni dandeettanii maktafaa barbaaddan irratti akka daddafee geessu laaqana dhaqqabsiisuuf jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya shunkurtii kenna daakkannee hanga xumuraatitti haga walitti deebinutti obsaan na wajjin tura. Asitti mudannoo ajaa'ibaati. Ani waraabaa jira se'ee qullubbii daakee qullubbii hedduu bulleessee akka sirriitti maashinni bulleessu isinitti agarsiisee qeeysirii quuncisee kana hunda kaameraa kiyya kan bane dhaabe waan banaa jiru se'ee dhaabe booddee sanii ammoo quuncee isallee qeeysiriillee yookiin hundee diimaa isin agarsiisee asiin dura namoonni hedduu qeeysirii maal jedhamadhanii mana wayiitti yookiin yuutuub wayii irratti kan gaafatan dhaga'ee jira. Qeeysiriin afaan oromootiin hundee diimaa jedhama. Kanaaf erga qeeysirii yookiin hundee diimaa quuncifadhee geesse akkuma shunkurtii fa'aatti kan dhiqadhuudha kan asitti argitan. Amma ittoo diimaa fi akkasuma qeeysirii shunkurtii qeeysirii yookiin hundee diimaa ibiddarra kaa'uu heda. Ibiddi baay'ee laafaa tahuu qaba akkuma asitti argitan. Ibidda biyya keenya illee yoo ta'e kasiillee yoo ta'e akkuma reef isinitti himee jedhan shunkurtii heddummeessa ittoo diimatti jechuudha. Hin jaaladha namoonni hedduun lukkutti malee kiiloo hedduu hin godhani. Ani garuu foonitti illee ni baay'isa. Kan asitti argitan kan hundee diimaa itti xabbasuu hedduu yookiin itti hojjechuu hedduudha. Kunoo ibidda baay'ee laafaa tahee akka isin argitanii hubattanii fi ibiddi xiqqaan nyaata hedduu mi'eessa.
akkuma ibiddi laafaa taheen nyaanni sirriitti mi'aayaa deema. Kanaaf hanga xumuraatitti urgooytuu adda addaa baay'ee ittiin goonu har'a qullubbii itti baay'ise jechuudha. Hedduu jaaladha. Barbareenis akkasuma mootuyyuu urgooytuu hedduu yookiin qimamiilee hedduu waan qabduuf jecha qeessirii kennallee yeroo sadi haala kanaan dhiqne hanga xumuraatitti haga geessinutti ammas turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoo ajaa'ibaa fi viidiyoo bareedaa ta'e biyya ambaa keessatti karaa kamiin akka hojjetachuu dandeenyu fi karaa salphaa taheen haala salphaa taheen mala qabaannanii ni dandeenya hojjetachuu. Buddeenas tahee ittoo adda addaa nyaachuu ni dandeenya. Hanga xumuraatitti viidiyoo bareedaadha jedhee isinii qooduu yaade. Egaa hundee diimaa bulleeffannee kaanee amma gara distiidhaan kiyyaatitti deebi'ee jira. Kana jechuun zayitii itti godha. Namoonni hedduun zayitii jalqaba distiititti ni godhanii akkasuma mootuyyuu dursa shunkurtii jechuudha. Ani shunkurtiin xiqqoo bishaan erga xoxxee yookiin bishaan dhugdee geessitee kan itti godhuudha. Viidiyoo daqiiqaa 4 daqiiqaa sekondii yookiin daqiiqaa 11 qofatti kan idiitiidhaan mummuree yookiin jarjarsee isinii deebise. Akkuma asitti argitanitti erga shunkurtiin hanga takka ibidda irratti bilcheessee jedhee ani ka hundee diimaa zayitii mankaa 2 itti godha yookiin mankaa 3 hundeen diimaan zayitii barbaada. Itti aansuun ammoo haaluma salphaa taheen qullubbii kiyya itti godhadha. Qullubbii mankaa guddaa nyaataa tokko itti godha hundee diimaatti hedduu jaaladha. Booddee hundee diimaa kiyya itti naqadhee ergasii bishaan tokko osoo irra hin buusin bishaan malee ibidduma laafaa sanirratti qadaadaa waliin dhaha kan bilcheessuudha. Akkuma beekamu jechuudha urgooytuu mana keessanii kan barbaadan itti godhuu ni dandeettani. Kanaafi kan asitti argitan ammoo shunkurtii kiyya kan foonii baay'ee bilchaatee jira yookiin ammoo hedduu erga bilchaatee isallee akkuma kaanititti karaa tokkoon hojjadhee zayitii erga shunkurtiin hanga takka bilchaatee itti godhe zayitii booda ammoo daqiiqaa 15 booda barbaree kiyya kan itti naqu. Barbaree yoo na jalaa hir'ate irra deddeebi'ee ilaalaa kan itti dabaluudha. Akkuma beekamu barbaree argachuu waan hin dandeenyeef barbaree xiqqeessee itti godhe. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ibidda sirriitti jala hir'isuu qabna. Ittoo kamuu hojjanne nyaata kamuyyuu yoo tahe amma hanga inni bilchaatu garuu sa'aatiin dheeraadha. Ani garuu daqiiqaa jarjarsee foon kiyya mummuramaa waan taheef foon dhiqadhaa jira. Duras dhiqadhee jira. Dhugaa rabbi dubbachuu fi bakka foon dhiqu kanatti bilbilli kiyya bakka kaameraa itti waraabutti bishaan as keessa gadi bu'ee gubbaa bishaan itti ganna jalaa jiga jechuudha. Alhamdulillah garuu hin dhaabanne viidiyoo isaa hanguma xumuraa isumaan xumuree jira. Akkana jalaan dhaabanne saabdiin qaba. Foon keenyas akkuma mana kamiitittuu akkuma bakka kamiitittuu dhiqannee tolfannee foon qulqullina hin qabne keessaa guurannee akkasuma ammoo yeroo kukkutannu yoo barbaannee jennee foon cooma qabus tahee foonilee adda addaa eegumsaan keessaa erga qulqulleeffannee dhiqannee geessinee haaluma argitan kanaan yoo inni bishaan qulqulluutti bahee jedhe nyaata keenyatti naqachuuf qophoofna jechuudha. Kana duratti wanni isin beekuu qabdani barbarees tahee shunkurtii fi qullubbii urgooytuun adda addaa wal fudhachuun dirqama. Kuni sa'aatii 4 wanni sirriitti hubattanii beekuu qabdan. Garuu sababa viidiyoo sa'aatii 4 gadhiisuu hin danda'amneef jecha yookiin namni hin ifata ani daqiiqaa muraasa qofatti daqiiqaa mana 10titti waan isinii deebiseef isin ammoo hubattanii haasaa kanarra obsaan hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluu hin dagatina. Erga waa hunda bilcheessinee geessinee urgooytuu mana keessanii qabdan akka fakkeenyatti urgooytuun ani fayyadamu absuudaa gurraachaa fi kororimaa akkasuma ammoo urgooytuu yookiin qimamiilee walitti makaa hundaayyuu ni fayyadama ittoo diimatti jechuudha. Isin ammoo kan isinitti tole filattanii fayyadamuu ni dandeettanii. Qullubbiin mankaa 4 jechuudha. Mankaa 4 daakamaa itti godha sirriitti maashinaan daake akkuma reef isinii hime san jechuudha. Mudannoon na mudate viidiyoo waan waraabaa jiru see hanga qullubbii daakee qullubbii bulleessee jedhu hunda odoo isinii hin waraabin kaameraa waraabaa jira se'ee. Sababa kanaaf jecha naaf kolchaa isinii jira. Isin qullubbii karaalee kamiin bulleeffachuu dandeettanii soogidda kiyya itti godhadhee akkasuma ammoo cinatti hundee diimaa kiyya kan hojjetadhu akkana jalaan gubanne eegaa akkasuma bishaanilee osoo itti hin godhin kan hojjedheedha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nyaata kana hedduu hin jaalattanii isinitti tola isin gammachiisa jedhee abdiin qaba.
akkasuma ittoo kenna ammootuyyu yookiin ittoo diimaa haaluma salphaa taheen akka barbareen hin gubanne eegaa bishaan burcuqqoo lamaa hanga takkaa itti godhataa jechuudha. Distiin keessa yoo qabatu ta'e garuu hanga barbaree akkasuma shunkurtii wanni hundi wal fudhatutti osoo yoo distiin keessan gubuu baate bira eeydanii akkasuma ammootuyyu ibidda laafaa irratti qopheessitanii bareedaa sababa kanaaf jecha kana jalaan qabanneef bishaan itti buusee haala amma isin argitaniin hojjadhe erga sirritti inni bilchaatee dhibbaan dhibbatti argee beekee jedhee ammootuyyu foon kiyya kareef dhiqadhee qopheeffadhee bilbilli kiyya foon san keessa na jalaa bu'e bishaan itti na jalaa jige itti naqadhee jira as geennee jirraa booda sanii ammootuyyu bishaan hagasa barbaachisu foonirra yookiin ittoo diimaa kanarra ol dabarsee itti naqadha hanga xumuraatiitti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota biyya. Erga hojjannee waan hunda xumurree geessinee dhadhaa maankaa tokko nu barbaachisaa. Dhadhaan baqaadha. Dhadhaa biyyaatii namoonni dhadhaa argachuu hin dandeenye ammootuyyuu ani zayitii xiqqeessee itti godhe zayitiitti baay'isuu waan hin jaalannee fi ammallee nyaanni zayitii faayidaa hin qabu miidhaa adda addaatii fi dhibee adda addaatiif nu saaxila. Kanaaf erga xumurree dhadhaa keenya baqaa waan ta'eef keessa buufanne yookiin itti godhannee maankaa tokko jala dhaamsina. Namoonni isinii danda'ame namni dhadhaa hin qabne zayitii xiqqoo itti eda'uu ni dandeettanii hundi keessan nyaata gaarii isiniin jedha rabbi isinii haasifeessu hanga ammatitti warri na wajjin turtan hedduu galatoomaa viidiyoo kana akka jaalattan abdiin qaba yaada keessan babbareedaa koomantii jalatti naaf barreessaa horaa bulaa nyaadhaa akkasuma ammoo badhaadhaa isiniin jedha nagahatti galatoomaa.